السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرّتِ في كبجنا كنت تقيا كيسني أنا مني سالم نجاش من جدا وروني أنا جرتني وروني كيس لجنا جرتني سجودا كنت كيسنا وكم جرتني تنكني كيسنا كقوس من جدا أرانتنا بنو ديفيد في تنجرا وبنا سجلي ديفيد فما تكوفنا كذا akan senja daga waktu itu dia semua tu orang yang agama channel dia para orang kan juratan subscribe juga mati dia apa kerja senja pada orang mau jalan ke baraka seni hangga amma orang juratan bagaimana itu ni itu begitu alfa dah senja dah itu ansur asal senja ba isu video tak apa dia itu jurah begitu nak tahu karena hangga rumah tegara like share bercuma hadara indah kita senja dah akas mali ada kisah ni kadang kawan barisa ولما قال فيديو تدينا وانت بريدة وانت سلبارة وانت بريدة كيسة ترجعونا أكيد تكوبي فنو في أكيد تكفيدمنو ولما كان وجهنا تاع قال فيديو تسمع egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana wajjatuuf wanti nu barbaachisu muuzii qofaadha. Akkuma argaa jirtan kana muuziin kun akkuma argaa jirtan kana ka bilchaatee akkasumas jechuun kan nyaataaf ta'u kabadee miti maaliif fuula keenyarallee kabadee godhuu hin qabnu waan ta'eef isin jechaa jira. Muuzii kanarraa diqqoo fayyadamne jechuudha. Haga diqqoo fayyadamna maaliif turuu waan hin dandeenyeef kana tokko muluu fuutanii bugeessina. Diqqishu walakkarraayyuu diqqoo ka ta'e ani ofii kiyyaa margaa jirtan kana raamure walakkaayuun ga'u kan raamure guddaa kanatti fayyadamu diqqishu tana fayyadama jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa muuziin fuula keenyaaf hedduu takka bareedaadha. Akkuma argitan kana akkasi bulleessuuf isin dhimne asuma keessatti dhidhiibdanii lalaafisuu qabdan jechuudha. Akka dafee isin bullaa'uu fi egaa muuzii karaalee garaagaraatiin wantoota garaagaraa wajjin dabaltanii fuula keessanii fayyadamuu dandeettanii gogaa keenyaaf harka luka fuula keenyaaf rifeensa keenyaaf egaa waa baay'ee fayyada. Akkasumallee mootu qunceen isaa muuzii illee qofa osoo hin taane keessaa kan qofa osoo hin taane qunceen isaa kunillee bifa daakamuutiin fuulaaf ni qophaa'a. Anarraan tana garuu kana isinitti agarsiisuu barbaade jechuudha. Egaa wantoota garaagaraa wajjin walitti makama isiniin jedhee jira. Ani immoo har'aan tana waan salphaa mana kiyyatti argamu waan bituuf hin qabne yookaan immoo karaalee garaagaraatiin fayyadamuu dandeenya waan ta'eef waanuma salphaa isinitti hima. Maaliif jennaan egaa biyya keessa jira waan ta'eef biyya keenya keessa asooman immoo biyya keenya qofaa miti diinagdeen akkuma biyya hundaatitti kan gatiin waan garaagaraa qaala'ee kan biyya keenya immoo biyya keenya biyyatti waan taateef diqqoo ni ulfaata malee waan jechuu barbaadeeti fuulaaf jennee wanta qaalii bituun irraa hin eegamu. Muuzii gizee binnee kun walakkaayyuu osoo hin geenne waan diqqishu wayii jechuudha. Akkanatti egaa bulleeffattaniin booda waan garaagaraa wajjin fayyadamuu dandeettanii ani immoo kan mana jiru wajjin isinitti agarsiisa. Waan garaagaraa maal fa'aa hojjette egaa waa baay'ee harcee ruuzaa wajjin harcee boqqolloo wajjin damma wajjin waan garaagaraa wajjin walitti godhanii fuulaaf ni fayyada. Qunceen isaa kunillee daakamee karaa biraatiin kan fayyadudha jechuudha. Ani salphaa isinitti agarsiisuu barbaade maaliif akka ofii kiyyaa waan tokko godhatuuf ni rakkadha. Akkamitti akka argamu haala salphaan kan argamu jechuu barbaadeeti. Aannani muuzii gadaa keen booda aannan egaa yeroo kamuu mana keenya keessa hin dhabamu. Buna ni dhuna waa ta'eef jechuudha. Fal'aana lamaan illee itti godhee muuzii kan akkana butuchee sirriitti waliin ga'a jechuudha. Itti aansee inni sadaffaa buna illee akkuma argitan kana kamerraa danfifamee fi diqqoo fal'aana kana takka itti godha. Dirqama miti jechuudha. Muuzii qofallee fayyadamuu dandeettanii muuziif dammallee walii guutanii fayyadamuu dandeettanii akkasumallee muuziif aannan qofallee ta'uu ni mala muuzii qofallee ta'uu ni mala jechuudha. Kana jechuun kana ibsuu barbaadeeti reefi akkuma argitan kana buna kanallee hagan itti godhee sirriitti waliin ga'a jechuudha. Wal fudhatuu qaba sirriitti bifa tokko haginni godhatutti sirriitti waliin geettanii. Egaa wantoota kanneen keessaa waan tokko yoo fayyadamtanillee rakkoon qabu muuzii qofallee yoo fayyadamtan rakkoon qabu jechuu barbaadeeti. Maaliif yeroo ammaa fuula keenyaaf jennee wantoota garaagaraa bituun ni ulfaataadha. Garuu yeroo mana keenyatti soorataaf binnu waan garaagaraatirraa fuula keenyaaf waan neechiraalii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Keemikaala garaagaraa mallaqa keessan baastanii fuula keessaniifis ta'ee rifeensa keessaniif bituun isinirraan eegamu. Waan mana keenya keessattuu fuula keenyaaf waan mana keenya keessatti argamu waan garaa keenyatti nyaannu waan ta'eef miidhata kanarraan hin ga'u fuula keenyallee dunuu bareecha. Haala kanaan erga ol fudhachiistaniin booda fuulli keessan qulqulluu ta'uu qaba waan kana irratti dibatuu fi yeroo mara kan jedhu viidiyoo akkanaa kana yeroo hojjedhu egaa fuula qulqulluu irratti dibatuu qabdan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Akkuma argaa jirtan kana fuulli kiyya qulqulluudha. Fuulli kiyya qulqulluu irratti haala kanaan dibadha jechuudha. Diqqoon fagaatee natti fakkaate bilbilina irraa fagaate ni balaqqeessa illeedha. Haa ta'uti
yaanni ani ibsatu barbaade ifa waan ta'eefu akkanatti fuula keessan maraa waliin geetta fuula qulqulluu irratti ta'uu qaba isiniin jedha. Asumaan immoo viidiyoo kana keessatti wanni ani isiniin jedhu ammallee yeroo durallee ifaan osomaan dibataa jiru dhaamee jira ifaan biyya keenya takka ifaa takka hin dhaama. Akkana waliin geettanii wanni isiniin jechuun barbaade viidiyoo akkana kana yeroo hojjetanii dhugaa isiniin jedhana waan nama ajaa'ibuudha jechuudha. Jarattiin bari viidiyoo tokkicha yeroo namni gadhiisu namni kamuu jechuudha jara keenya uummata keenya waan hin taane alatti akka ajaa'ibaatti ilaalamaa akka ajaa'ibaatti sabskraayibiin dabalaa chaanaalli namaa hedduu takka guddataa keenya garuu namni keenya maaliif akka inni waca jaalatu hin beeku ani waca jaalata uummanni keenya cacataa jaalataa waan barumsa qabu dhaga'uun barbaadu barumsa barachuu hin barbaadu ta'uun qabu akkasii maaliif viidiyoo wantoota akkanaa nu barsiisan kun keessattuu shamarran keenya egaa fuulli keenya sababa garaagaraatiin miidhamuu danda'a. Egaa waan akkana haalaalee osoo itti fayyadamne si gaariidha isiniin jedha. Egaa akkanatti deeqaa 20 booda sukkumeen booda ofirraa dhiqadhee dhufeetiin jira bishaan qofaan ofirraa dhiqee. Maaliif yeroo wanta kana jalqaba saamunaan dhiqatanii yoo dibattan wantoota manatti qophaa'u kana yeroo dhumarra ofirraa dhiqxan bishaaniin ofirraa dhiqaa garuu maaksiin hunduu garaagarummaa qaba ka saamunaan dhiqatu qabdanillee ni jira. Kanaafuu kanarraa kun muuzii waan ta'eef rakkoo takka hin qabu bishaaniin ofirraa lola'ee maashaallah hedduu takka bareedaadha jechuudha. Akkuma viidiyoo tanaan dura isinitti himetti bakka an fuula kiyya jechuudha. Fuula kiyya irratti na gugurraachatutti ture. Kunoo ammaan tana akkuma argitan kana hir'atutti jira isiniin jedha hordoftoota kiyya waan hedduu bareedaadha wantoonni amma walitti goone kuni keemikaala takka hin qabu waan ofii keenyaa qopheeffannee fayyadamnudha. Egaa kanatti dhiqattaniin booda keessattuu wantoota akkanaa kana galgala osoo fayyadamtanii hedduu takka bareedaadha jechuudha. Maaliif waan jettan galgala hoo fayyadamtan waan kana nama galgala waraabee viidiyoo kana egaa kana dhiqadheen booda zayitii kana olive oil kana dibadha fuula kiyya jechuudha. Waan fuula keessan isinii ta'u wantoota akkanaa zayitii fuulaaf ta'an osoo dibattanii bareedaadha. Kireemii garaagaraa looshinii garaagaraa galgala osoo dibatu baattanii hedduu bareedaadha. Ani akkuma argitan kana qibaatiin kun yookaan zayitiin kun hedduu takka bareedaadha. Rifeensaafillee gogaafillee isa kana dibadhee saniin booda soomata kan waan biraan dibatiin bultanii ganama saamunaan ofirraa dhiqxan jechuudha. Akka isinitti toluuf akka isin fayyadullee uummata akka shakkii hin qabu. Kanaaf itti fayyadamaa egaa fuulli keenya sababa keessatti warroonni biyya alaa jirtanii nyaata yeroo qopheessanii fuuliin nyaataa fuula nama balleessa dawaan garaagaraa aduun akkasumas yaanni bishaan gahaa dhuguu dhiisuun waa hedduudha jechuudha. Walumaa galatti fuulli keenya akka nu bareedu akkuma bareedutti akka turu kan nu jalaa miidhamellee yoo ta'e akka dandamatu wantoota uumama kana fayyadamuu hin dagatina isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa kan gammaa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin inshallah yeroo dhiyootti walitti deebina hangasitti hundi keessan wakkuma jirtanitti fayyaanaa ta'a horaa bulaa hedduutu akkasiin jaaladha isin kabaja. Like share gochuu hin dagatina subscribe illee godhaa bye bye.